እዚህ ነው ያለው بالبلوان بدنا نقول له ታብታባር ወደ ሞባይል ከተጠጋ ነገር ያ እጅ ዝቃይ ተናግር ያለው አያ ጨዋታውን አቋርጠዋል ተናገርኩ ታብታባር ጉለት ቆይ ስፒች ቻሌንጅ ጀምራል እራቅ እጅ 350 400 ማኒገን 500 ማኒገን 400 ቶሎ በሉ 20 ሰከንድ ነው ያለው 500 አራት ልብቅር ቆይ 500 10 ሰከንድ ነው ያለው የኮፍሌው ቶሎ በሉ 15 ሰከንድ ቶሎ በሉ ዳይ 200 ይቀራል 3 ሰከንድ ነው ያለው 3 ሰከንድ ነው ያለው 200 ካለፈና ጋይስ ደብል ይሄ ሻህር ነው ወልገርጋ እጅን ወዳራ ደብል ጀምሯል ይሄን ወዳራ ነው የሚቀረው 10 ሰከንድ ነው ያለው ደብል ነው ዱማቴ ደብል 10 ሰከንድ ነው ያለው ሌትስ ጎ ደብል ላስት ጌም ነው ሌትስ ጎ ይውላችሁ ሰዓቱ አሁን ደግሞ ስፒች ቻሌንጅ ላይ አነካክቶታል አልኳችሁ 3 ሰከንድ ቀረ እኔ 1327 ነኝ የሱ 7 ማርቆስ ወልገርጋራ ይልሙአና ተበከለ ይልሙአና ወልገርጋራ እጆሬ ላይ ወልገርጋራ እሺ ገብቷል እጆሬ ላይ ስንት ገብቻለሁ ለኔ አይታየኝ ስንት ገብቻለሁ ጻፉልኝ ቃሪያ ነኮ ልጁን እንገበቅ ወደ አረጅ ያሰናካ ስንት ገብቻለሁ ያልኳችሁ እኮ ነው 1700 ነው የሚያሳየኝ ለኔ 1700 ነው የሚያሳየኝ ለኔ 1700 ነው የሚያሳየኝ ለኔ 9 ነው 9 ለኔ የሚያሳየኝ 9 ነው ለኔ የሚያሳየኝ ስንት ገብቻለሁ ያልኳችሁ ነው አራይሰም 2009 ቆሟል ይታያል ሌባ ነካክተ ነው የለም ይታያል ሌባ 3000 ምናምን አይቻጅ እንዳነካ አይመልክ ሲያልቅ ፈሳም አዘን ሻወር እንጃለ አይመለከተኝ ፈሳም ግፉ ዝም ብላችሁ አይመለከተኝ አያገባኝም ብራቮ ደርሰናል ቤተሰብ ወርቀርቀራ እንጃለ ግፋ ቤተሰብ ግፋ አንድ ደቂቃ አለ አራደልሽ ከደም ወይታይም ስንትላይን አያገባኝም እንጃለ ፈሳም ግባ ሻወር ያመራው አይመለከተኝም ፈሳም ውጣ ቤተሰብ ታብታብሽ አይቻልም ብሎ ነገር የለም አይፈርስም ብሎ ነገር የለም የማንን ጊፍት ልታባክን ፈሳም አያገባኝም እንጃለ 10 ነኝ 3000 ነህ ሌባ 11 ነኝ የለም እንዳነቀው ስክሪንሾት አረጋን ዘንበል ጨዋታ ይለቅና ስክሪንሾት እናረጋለን ጨዋታ ይለቅ ሌባ ማለት ነው ድረሳ የራስ ጉዳይ ገደል ግባ እሺ ፎቶ አንተና እንትና አድርግ ስክሪንሾት አድርግ መንበረ ታቋርጣል ወላሂ ላዚም አውቀህ ነው ያቋረጥኩ ወረም ወደዛ ሄደም 11200 ነኝ 11200 ነኝ ፍርታ ማለት ጀመራለ ከዘና ይደባክ አንተ በጣም አረ ጆሌከኝ ኮሜንት ሲኔ ባሉ ሙለቱ በርካፕቲን ሙለቱ warri commenti barreessuu dandeessan barreessaa eenyuun dursaa ture ani argaan ture qabxii
baay'achuu barbaadeti. Akka qoqqooytanii fi sanumaafuu arra asirratti. Okay. Marcos mootii dargaggoowwan yeroo ammaa mootii warrantini ati bar sinna qaqqabeetu lubbuu as keessa na bahaa jiraate dhugaa rabbi beekaan balleesse qubaan ummanni keenya callisee ija kanaan nama laala Marcos ati galatoomi dhugaa rabbi si argeetiin jira eddee lubbuun akkati nama qaqqabdu kan akka keetii baay'atu warri kaan ashqaabaacii warra fuula barbaadu warra ashqaabaacii guutte giiftaroonni tiiktookii hunda keessan argan nama otuu wayitii shaawarii anamma asirraa naan biftanii an ittiin jedhu naan bitan naan qabdee cal jedha targean ati galatoomi nama kan hin madaalu guyyaa akkanaati an kan hin taphadhe tapha 20 miti tapha lama tokkon immoo akka carraa tokko namoo tokkittiin hambisaa jennaan hundi sii teesse nama warabbal kaaba naman taatan an garuu isin irratti shaawarii galee isin hin salphisu waan balleesseetu hamilee keessan eegaa isin garuu hamilee keenya eeguu dandeenya utuu bakka biraatii tiiktookii darbitu leenca darbitanii hunduu raaftu hunduu keessan isin yattichitu uummata eegee raasuu malee hamilee namaallee ashqaabaa cinaata. Simi zamadaallesh nama qabdaa? Uummata Marcosiin guyyaa qalama daabaan galmeessee jira wallaahi naan biftee tanga keenya. Maal taati boy maal nama walitti gurbaa asee kan jedhame wajjiniin gallee ummata nama 600 jala jira giiftara kumaataman argaa ture amma qaadha hunfedhu garuu otuu bakka biraatii abdusee ta'ee hudduu raasanii warra leenca darbaa oolantu giiftii 500 immoo giiftii 200 qurxummii otuu darbanii ani shaawarii galchuu danda'u. Si harkee ture wargisee isa waliin taphattu si harkee ture. No. Otuu shaawarii galee rakkoon qabu an tapha dhumarrattis balleesseetaniin balaa buusee muudii kootiin ba'uu danda'a malee adabamee hamilee ooyintiniitiin narratti caffartu gurbaan. Maal akka ta'e beektaa? Namni keenya waan maal akka ta'e ni beektaa? Kam daa'u? Maal akka ta'e ni beektaa? Maal akka ta'e si maga? Tunis tapha kaanis Oromoon. Kadir ilma Kadir Yaatsiw isa waliin taphatu turte? Natti argee irraan qabe foonii walirraan qabne tinii keessa iddoo Arabootaa keessaan argee walaan Arabootaa keessa yeroo tokko tokko dhufu namni waan hin ta'iniif ilaalla. Fakkii abama nama inni jechuun nama ganamaa fi galgala uummata Oromoo arrabsu waan ta'eef namni isaa waliin taphate immoo akka Oromoo tuffachiisutti fudhata Oromoon sanii fi malee waan biraatiif miti. Sigalee miti hasirra laalaniif saniif sigalee. Abdusee irratti immoo yeroo kaanoo hunduraa sadii hin garaafna shaawarii galchinanii leenca kennaa oolu Abdusee wajjin taphatee ani utuu hin beekin fuudhuu illee irraan qabu. Maali kan Abduseen Oromoo xiqqeesse ana irratti Oromoo xiqqeessuu isaa yaadatanii? No sanii miti sirratti miti warri anama gizee ani jechuun ani ni beekta sodas hin qabu nama si sodaadhu nama hin kabaja malee dhugaa jirtu ni dubbadha. Nama Oromoo tuffachiisu waliin nama taphatee namni giiftii kan sunu dayyuus an akka mataa kiyyatti dhumatti. Akkas galatoom an bagammoo ullee dhiise bagan ofirraa baaseen. Ani akkasitti fudhatu. Waan tokkee tapha balleesseen biraa bahe. Duraan shukutiin ii kabajji malee. Arguuf teessagaa har'a Abdusee irratti nama Oromoo arrabsu anamma fooloo waliin qabnu ittuma ergee akka carraa waliin galle tapha jalqabne. Booda ummanni inni kun afaan badee nama jalata waa giiftii guddaan na dursaan turre bara. Marcos kiyya respect mangistii kiyya kan akka keetii habaayatu kan eddee rakkootti nama hambisu tuweetii. Amma isa ammaa eenyu wajjin taphachuu jira. Amma eenyu wajjin jira dhaqi ilaalime bilbila biraatiin eenyu wajjin jira Kadir kun nama Oromoo xiqqeessu jedhamee afaan bana mee eenyu wajjin jira eenyu wajjin jira mee dhaqina ilaali. Waan kanarratti Oromoo silaa waltaati barbaada waan ta'eef kun amma eenyu wajjin taphachuu jira. Naggeeffadhu wani siin jee siin galle bar. Duraan ture amma duraan laal gizee Oromoon isaa waliin taphatteelli aaree anama gizee mee gaafa leencaan isa garafee leen hin qabu. Maaliin ni beektaa? Sauma deemnu nama nu jubbu nama nu arrabsu jala fiiguun sirrii miti jeeti yaadee akka mataa hin. Amma biraa baasee mi amma eenyu wajjin jira Oromoo wajjin moo eenyu wajjin taphachuu jira isuma amma. Gurbaan kun eenyu wajjin jira. Ani hin agarree maalitti hin beeka Abdusee xiyya. Bareeddu. Gaariidha waa taazzabaadee. Ati waraabaa ganaa waliin qabattee. Oromoon ashqaabaatii hudduu raasuu jaallatti.
Akawaane hudduu si irratti intini godhamee jiri hundi si argee baran. Ijoollee keenya wanti ni jira jiru. Dhugaadha. Ashqaabaatti dabalu hundi si. Giiftara keessan fudhaa hudduu keessa kaa'adhaan nuti giiftarummaa keessaniif simti kan har'aa miti miidiyaa irratti bahuun keenyas taphachuun Oromoof sagalee ta'uu fattu nuti nuti. Har'a garuu isin diina harkatti shaaworii galuudha innaan hudduu bantee dheedheedhaan jetta gaafa kana itti jala fiidee intini qoota salama giiftara ofiin jettee jala deemtee. Miseenjera walii dawwalaa wal shakka yoo barbaaddan. Intini warra. Guys, tap godha. Maaltu maal ta'aa jira? Naaf hin galle. Meera firooti kan kee har'a firan qabdu iyyuu makii. Dhageeffadha. Ani wannan isiniin jiru hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf. Ani kadiirumaatu na ajaa'iba nama birarra kadiirumaan Oromoo arrabsee Oromoo jibbuu maaliif Oromoo waliin taphataadha bara. Oromoon isa waliin taphatu san sammuu. Kaisa waliin taphatu maafi cinqillaat. Laa isaa shukkuriidha ka Oromoon miira keessa galee fi kenna ani hin barre warra arkeolooyyuu ammuman arge bar. Tokko mo'adheetan nan adabe maqaadha. Si arkee fooloo biseettu si arkee akka. An foolooyyuu walirraa qabnu bar. Nuti dur wal beena. Dengadda mana arrabsee jechuun sababa tokko malee kana 4 kiiloo anama waa hundaa fudhisi. Taphtaa godhaa ijoollee makiin shaaworii galfamuu qabdi. Maki adabbii kan kee. Irratti cinaatu sababii adda garaaf yaada waan ta'eef waa hedduu seesin please ani shugguxi jira keesseen waa hedduu haasa'uu hin danda'a. Ligi anatu adda dukeetiin fuula si cafacafa kalaas aniifatti kana booda diina walitti taanee jira. Akka edaa sanatti. Guys, tap godhaa. Makiin shaaworii galfamti koolgeettiidhaan fuula dhiqatti kanatti. Mucaan si qaxaqatee jira. Moo qaxaqatee na. Anbar yaada warra giiftara Oromoodha ofiin jettu asirra Anbar maqaa Oromootiin giiftara Oromoo jedhamti asirra dhuftee ashqaabbattuudha malee an giiftara jiraatis har'aa miti an gaafan feesbuukii irra waa'ee giiftii jedhan kun hin beekamne yuutuubii irra eessatti nama iyyaa ture. Har'a garuu tiiktookii irra an giiftara Oromoodha baasii Oromoo arrabse jetti ana bira dhuftee. Oromoo arrabse an koomentii iyyuu boodan arge tapha tokko erga moo'ee ka'e. Gaafa nama biraa wajjin taphatu Oromoo arrabse ni jedhu hin jiru warra machi dhaqee giiftii hudduu ol balee banee giiftii kennee jedhu kun. Gammiyyaa akkam jirta naga qabda? Silaa arra sigara fi maalumaan qaba. Akka gizee arga. Fira tokko yoo qabdu kunoo taappii keetu argatta bakka. Dhiisi gurree kiyya dhiisi. Sa'a tanaa laayif seenee wanii hin beekne. Ta'uu danda'a. Uummanni kan kee lamadochi firri ati qabdu tokkittiidha. Fira tokkittii qabda inni nuyyuu onlaayinii irra hin jiru natti fakkaata bade. Maal isaa akka nama giiftii argatee wayii akka badaa boorti kun. Maki ijoollee taaptaap godha namni 213. Maki yoo tapha kanaati 1,000 galte adabbii barbaadde na adabi. Yoo barbaadde teessaa girgiddaatti bu'e garuu 1,000 galtu na amante. Miskiin zama deellesh. Isaayyuu akka tokko meera mana starriin kan kee tokkoffaa mana starrii ittiin dhadhaadattu sana cabsita adabbiin kee yoo simoodha. Ambar yooni manazzarii saniin uffatiin taphniinu taphanatti hin fakkaatu fidachuun qabana fakkaatanii. Abaaboo afurnaa kennan. Mustari, thank you. Oromo.
Gara laafoo koo galatooma. Miira keessan gaduun an dhugaadhuma naa haasama. Miira keessa maaliin gadu? Makiinis akka firan qabne argeen jira. Zamadeen laatamu. Maal jettisa? Firan qabduun jedha makiin. Tapha tokko nama waan jettu. Takkicha! Baqataan tokko irra dheeraa mas tokkichoo jedhanuun yamanii jiran ati fakkaata gurbaa. Thank you so much, guys. Galatooma. Dhugaan isiniin jaabar. Manatsirii tana barakaa qabdiinsa manatsirii tana gisumaan akkana godhe bar bakka namni ni qaxaqqaxama. Tana bar bakka talaayifiiti naumaan itti qaxaqqaxaa wala giseen uffadhu maaliif akka ta'e hin beeku. Mannaati gurbaa kana tokkoffaa warabbi bulookii of jalaa goota yoo si adabe adabbiin si adabu tokkichoo gurbaa jedhan kana bulookoo biraa goota waa biraa sirraa fedhu buloo akka inni lammata mana kennamu yoo kenne giiftii guddaan kennu 100 1,000 sii kenne dhiigi keessatti galchee badaachumaan fixate kolkoloo. Thank you. Muhammad galatoomii tokkichoo galatoomii warri taa'ataa godhu jirtan galatooma. Isaamee. Maala faan bantare tapha tokko akka carraa dabalii keessa mo'attee. Okay, best of series if I don't marifi. Okay, tokko namootee jirta. Taaptaap godhaasin. Adabbii edama kiin adabamte argitanii mi? Arraba kanarratti koolgeetii cobsee. Lammaffaa fuula kanatti akka qabaatiitti koolgeetii dibeetan. Uy. Sadaffaa bishaan shaaniitti buuchitee tan keessa billichi. Okay, gamme. Asi. Yaa Rabbi foggoraan kun adda balaa buusee bar. Foggoraan balaa buusee. Abdusi, akkanan si godhalla. Dhiisin dhaaddatin. Edeessutuma akkas dhadhaadde. Meejiif ergami. Abshir, adaba akkatti godhatu jira bar. Ijoollee taaptaappii godhaa funyaan kiyya kanarra tak godhaa kun of kanatti hagarafnu. Gazaalii Jimmaa maal barreessita bu'aa Arabiffaan? Maal jedha maqaan wanti itti barreessite kun? Abduu Hussein. Hin fuutuu mucattii kana Arabiffaan. Gaa'is abaaboo afur kenname foggora ministarrii cabsuu qabdi waa biraa miti. Intaloon fira qabdi barii. Daqiiqa maal gootaan immoo asii dhaqisiidhaaf fira miti dhaqii kennee firee ana jala teessee firummaan. Dhaqi makii kan kee taaptaaf godhe. Fira qabdi. An firan qabu? Abduu Hussein firan qabu eenyuun isiin jedhe. Deemi. Na jala dhuftee abaaboo tokko naa kennuu keessa muutii si godhe. Tokkichoo muutii si godheen jira. Akkana jala dhuftee abaaboo tokko naa kenne tuun fedhu warra. Maaliif wanni jetta? Muutii godhe. Koomintii tokkos mana qoyi takka jedhee bulookiin godha yoo inni didi. Ijaan arguun fedhuun. Eengadee waan inni naan jedheen arge mana kooti. Natti mika. Yoomi. Bulooksi gochuudhaaf carraa tokko qabdaam. Abaaboo tokko ol darbinaan buloo. Warabbi buloo. Xalaata kan koo xalaatee no. Inni achi giiftii kennu kun yoo makiidhaaf hidhatee